Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'ammoo aappii kaayibartoorii kana ilaalaa jechuudha. Kaameraa keessan buluuk ofirraa godhuu fi aappoota isin irratti fe'amanii ka haayidi ta'anii isin daawwachaa jiru jechuudha. Nami biraa tokko fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti jawwaala kan ka'e namatti daqiiqaa muraasaaf yoo kennite fakkeenyaaf aappii AirDroid kana isin irratti buusee imeelii isaa itti galchatee achii booda waan isin hojjettaniif waan isin search gootan ilaaluu danda'a jechuudha. Kan ammoo akkamitti ofirraa eegna ka jedhuuf kan ammoo nu hordofaa jira moo nami nu hordofaan jiru moo jechuudhaaf akkamitti kana ofirraa formaata isaa haga xiqqoo ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf AirDroidiin kun ka dalagu jechuudha. Haala amma agartan kanaan jechuudha. Haala amma agartan kanaan jawwaala lachuu keessattuu ni dalagaa jechuudha. Yeroo asii akkas butte sunis akkasuma butamaa jechuudha. Yeroo akkas butte akkasuma butamaa jechuudha. Haala kanaan furmaanni isaati maali jettanii warroonni yaaddatan aappii kana buufaa booda gara xumuraa irratti haala itti buufata isaa isinitti himaa buufachuu dandeessanii jechuudha. Amma jalqabaa inseenna aappii kana fakkeenyaaf ka hide aappis bakka jedhu kan ammoo fakkeenyaaf yoo irratti hide godhanii jiraatan irratti kilik gootu jechuudha. Yoo haala kanaan isiniif fide jechuudha lafa qullaa kana yoo haala kanaan isiniif fide aappiin tokkollee haadi hin taane jechuudha isinirratti aappii tokkollee hordofamaa hin jirtan jechuudha. Ammoo kaameraadhaan yoo hordofamaa jiraatan isa buluuk kaameraa ka jiru kana ilaaluu qabdu jechuudha. Buluuk kaameraa kana irratti kilik gootu ofii kanarraa gara ooniitti yoo jijjiirtan buluuk kaameraadhaa jechuudha. Kaameraadhaan yoo hordofamu jiraatan kaameraan keessan cufaadhaa jechuudha. Gonkumaa sin waraabuu sin danda'anii sin daawwachuu sin danda'an jechuudha. Haala kanaan of eeggannoo cimaa barbaachisaadha kuni haala kanaan of eegaa jechuudha. Furmaati isaa kana hamma aappicha bakka isin buufattanii pileestoorii keessan keessa seentu jechuudha. Pileestoorii keessan pileestoorii namuu beekaa pileestoorii jechuun kana keessa seentu jechuudha. Erga kana keessa seentanii booda bakka seerchii kanatti bakka mallattoo seerchii kanatti kaayibartoor jettanii barreessitu jechuudha. Kaayibartoor jettanii barreessitu. Kunoo haala kanaan isiniif bahaa jechuudha. Haala kanaan erga isiniif bahee kana buufattanii jechuudha mallattoon ishiillee kana